jirtan isiniin jennaan nu baay'ee gammannee jirra. Dhugaa dubbachuudhaaf jechoota tuna hanqata caaltu mee gammachuu kee maal jetta? Ani sirriitti baay'ee gammadee jira. Gammachuu guddina har'ayyuu bakka rafee bulu of hin beeku jechuudha. Laala akkuma caaltuun jette kabajamtoota hordoftoota keenya daa'ima kiyya argadhus dhabus guyyaa har'aa gammadee jira jettee bakka kanatti gammachuu isii ibsachuudhaan dhuftee jirti. Dura bakka kana yoo dhuftu guyyuu yoo as dhuftu mana kiyyastillee asillee yoo dhuftu boo'ichaan loliinsaan balaadhaan maalidhaa kun har'a hin jiru jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya dhugaa dubbachuudhaan waan gammachuu waan addaa wayii dhageettan jechaadha. Asiin dura dubbannee turre jechaadha. Hajjiin illee quban qabaataa caalteen hajjiin illee quban qabaataa jaartiin isaa sun illee quban qabaatti jechaadha. Dura kadhataa turre akkuma isin beektan maali wanni akkanaa dalagame maal akka isin nuun hin jenne kadhataa turre jechaadha. Daa'ima mucayyoo tanaa deebisii dhiiga isiitiin guddistee xaartee jirti haadhaan hunduu haadha qabnaa obboleeyyan qabnaa yaa gurbaa kana dabaallee taatu qajeelii rakkinni ati keessa jirtu wanni ati keessa jirtu sitti hin beeksisu daba ati keessa dhara ati keessa jirtu sharrii ati keessa jirtu hin beekamu deebii karaa nagaatitti jennee kadhataa turre. Akkasuma yeroo nu karaa nagaatiin kadhannu deebiin nuun deebisu akkuma isin agartan jechaadha. Deebii faallaatii isin na balleessuu barbaadanii isin maalidha akkana jechaadha. Yeroo nu kadhannu mee maal jedhaa ture? Nuti waan isa miinuu wayitti fakkaate garuu nuti samiidhuun miti miidhaa isaatiin miti nuti akka inni fooyya'u malee waan isa miinuu miti. Kanarraa maal bariin barata jettee yaadda? Kanarraa dhuguma yoo nama ta'e hin barata jedhee yaadan. Kabajamtoota hordoftoota keenya kanarraa anis ni barata jedhee yaada. Kanaaf wannummaan manni murtii idil addunyaa jiru wanni uumameefu namoonni dogongora keessa jiran dogongora irraa baratanii namoonni dogongora irraa baratanii qofa osoo hin taane ka isa faana dogongoruuf deemu sunillee isa sallaalee dogongora akka wannaa jedhaniif jechaadha. Gammachuu keenyarraa kan kaane naga rabbiillee hin gaafanne uummata kabajamtoo uummata nagangallee hin gaafanne caaltu mee uummata naga gaafanne. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota keenya jirtu bakka jiraattanii bakka isin jirtan hunda nageenya jiraatu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota keenya naga jirtu fayyaa keessanii isiniin jecha jalqaba irratti nagallee gaafachuu isin dagannichaadha. Maal qabattanii dhuftan maal haasaa jirtan jechuu dandeessan jechaadha. Wanni haasaa jirru guyyaa har'aa hajjiin kadhaa meeqa erga kadhannee waraqaa meeqa itti baasanii waraqaa meeqaanillee kadhadhee jarillee kadhatanii manni seeraa waraqaa meeqa itti baasanii didee har'a mana seenanii fuudhanii kutanii ni jira jechaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf hangara kiyyaan baay'ee gammadee xiqqoo iddoo itti garaana nyaatte yeroo inni mana dhokatee mana san iman cabsin dhugaa dubbachuudhaaf wannaa isaa laalla'ee jira ammummaayyoo jechaadha wannaan qolfii isaa jechaadha. Kama isaan mana kana siisanii dhokachuuf deeme jechaadha warra seeraa jalaa dhokachuudhaaf akkasitti dirqiidhaan asii harkisanii akka daa'imaa kanatti jechaadha harka lamaan qabatanii dirqiidhaan harkisaniiti baasanii yaa abdii maaliif akkas jedhaa ture mee maal sin jedhaa ture mee waan inni sin jedhaa ture waan anuu kan uummatatti hin himne ati hime. Daa'ima se'etu bu'aa jira akkuma daa'ima ta'aa jira. Akkasitti yeroo asii gabba'u kabajamtoota hordoftoota keenya yaa caaltuu min fixannan jenne nagaan fixannan jenne maaliin jenne maali wanni akkanaa maaliif daladdan yaa abdii irra deebii dhibba deebii yaadinaan jedhaa ture jechaadha. An duraa dhugaa dubbachuudhaaf irra deebi'ee yaadee inni sirraa hojii deemu itti tan irratti zulmii daangaa hin qabne inni hojjetee jennaan fuuneeti mana hidhaa keessneerra jechaadha. Ammallee hiinee achitti akka shamuu miti. Haqa namaa inni yoo haqa mucayyoo tanaa inni deebise borbariisaa gabbaasuu dandeenya jechaadha. Numatu hidhee numatu baasuu danda'a. Isinii galee kabajamtoota hordoftoota keenya. Kanaafuu hajjiin hidhamee hidhaa jira. Yeroo inni as seenanii hidhan immoo viidiyoo waraabee ture jechaadha dhugaa dubbachuuf viidiyoo isinii waraabee viidiyoo sana immoo namni harkaa balleesse caaltuudha. Akkam gootee yoo jettan viidiyoo waraabuun dhoggaadha dhugaa dubbachuuf an dhossee waraabaa ture erga waraabaa ture ka'een booda waan akkanaa bakka seeraatti waraabuun akka hin danda'amne waan beekuuf jechaadha viidiyoo waraabaa ture san jidduudhaan dhaabee osoo guutuu hanga alaan baanii maali isaa dirqiin asii fuudhanii isaa lafa rakkisanii asiin gaan viidiyoo waraabee shakkeeti akka tasaa maal waraabaarta telefoonni harkaa qabdu kun maal jedhanii waan jechuu danda'anii waan beekuuf jechaadha fuudhee dubartii dhadhee telefoon itti kenna. Akkasitti waraabamee viidiyoo seeraa feeraa waraabame fuudheeti waan kenne jechaadha yennu waraabeeti seerumaa waraabeera yeroo poolisoonni ossentullee waraabee jira yeroo dirqiin achirraa haga achirraa akkana gad harkisanillee guutuu waraabee jira. Telefoona fuudhanii akka yoo harkaa fattashanii viidiyoo kan argan dileet akka godhan waan beekuuf jechaadha fuudhee caaltu kenne. Caaltu wanni kenneef ol kaa'ee telefoonuma kanaa jechaadhaaf itti kenne jechaadha.
isin gabaafatteeti obboleetti miskiinitiyya kanan beektu immoo beekaa akkas gooteen beekuwan dhaabattee naa waraabde akka waan sargee wayii waamatanii kaameraa nu waraabedhanii akkasii harkaa fuudhanii dilee godhanii wanni sekendii muraasni wayii haftee jirti viidiyoon sun keessa jechaadha. Poolisootatu mul'anne malee sekendii muraasni haftee jirti maaliifi tiraash keessaallee balleessanii jiran viidiyoo gubbaa kaameraa telefoonaa keessaa balleessanii keessarraallee balleessanii tiraash keessa sun akka itti hafteen beekuun haftee jirti jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya san xiqqoo isii yoo isin jalaa xiqqaachuudha baate isin mul'isna yeroo qabanii akkanatti gad harkisanii baasan jechaadha. Mee ati viidiyoon sun haqamuu fuuteeti telefoona anuu hoodhu kaa isin jedheeti ati maaliif waraabuuf kaa? Anuu waraabaa jira argaa jirta. Ani gammachuudhuma koo uummatatti mul'isuu fi baay'ee waan hin gammadeef waraabee uummatatti mul'isa jedhee waraabaa jiraayyoni akka poolisoonni nu harkaa fuudhan dagadheedha jechuudha. No anuu waraabaa jira kun argaa jirta yeroo an si kennu san yaani waan akka hojjetaan jiru dhima dhaabadhee jira. Abdiin maaliif na kenne telefoona kanaan hin yaaddu? Iyyaanni bakka gammachuu keessa nan dagadde. Ani dhaabadhaa ati waraabaa jechaadha. Ani gammachuudhuma koo waraabee uummatatti agarsiisuun uummanni hajji jibban naaf haa gammadan uummanni na jaalatan naaf haa gammadan jedhee waraabaa jiraayyuu. Akkas jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenyaa hundaafuu kunoo isisnee jirra amma waa hedduu dubbachuu hin dandeenyu dhugaa dubbachuudhaaf hangara kiyyaan gabbaa gammadee maaliifi kadhadhee jira. Mana kanallee dhufanii isallee barbaadanii jiranii jaartiin isaallee argiteerti itti himtee itti mudhabaattee hin agarre malee wanni yaanii namni itti himin hin jiru jechaadha. An kadhadhee jaarsummaan waan kana xumurra jedhee kadhadhee jechaadha. Namoonni yeroo tokko maal seetanii yeroo namni karaa nagaatiin nama kadhatu akka waan namni sun carraa dhabee akka waan namni sun waan tokko karama rakkinaatiin karama fedheenuu furuu hin dandeenye wayii itti fakkaata jechaadha. Namni yeroo rakkoo wayii dhuftee karaa nagaatiin nama kadhatu wanti sun nageenyaan haa dhumatuuf malee carraa nageenyaa kanatu bal'aadha jechaadhaaf malee karaa fedheen namni isaa kana mana hidhaa qofa osoo hin taane waan feene godhuu dandeenya jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Karaa seeraatiin qofa osoo hin taane karaa biraatiin illee waan feene godhuu dandeenya garuu kadhataa turre wanni kadhataa turreef nageenyatu dursaa nageenyaan yoo wanni kun yoo inni daa'ima isii kana fuudhee kenneef isiin nagaan bakka mana kana baateerti nagaan bakka jirtutti nagaan daa'ima ofii wajjin boqatte nus nagaa argannaa innis nagaa argataa jaartiin isaa haaroftis nagaa argatte jedha amma kana gaa of dhoggee nuni isuma akkuma isaatiin daa'ima isii jalaa hatee mana isiitii jaartii ofii tana baasee isii waraqaa nikaa irratti bibbiinte tabiraa galfatee tabiraa fuudhe daa'ima jalaa fuudhe amma eentu isa barbaade bakka kanatti isatu nu barbaade moo isatu caaltu barbaade moo nutu isa barbaade isintu murteessachaadha kabajamtoota hordoftoota keenyaa amma kana yoo jaarsummaanlee mana seeraa sanillee dhandhee himawannaa jennallee garuu dura dursoo inni seera baratee waan mana hidhaa sanitti sa'aa qorraa kanaan ta'ee yoo kaabbeeninu harka kennadhee jira daa'ima tana fuudhee itti kennaa akkanaatii na baasaa yoo inni jedhe mallatteessee akkasitti baasna. Isiniin jedha hundaafuu hidhamee jira hidhamuun hajjii kun sirrii moo sirrii miti warri jettan mee koomentii jalatti nu barreessaa sirrii yoo jettan nu barreessaa sirrii jedha sirrii miti yoo jettan sirrii miti jedha. Amma warroonni sirrii miti jedhan hin beekan abdii isiitu akkana godhee maal goota biyya namaa keessatti nama maaliif siista mucaa kanaa maal hin wallaallechaadha. Mucaa kanatti mujrimummaa godhaa jira. Mucayyoon tun asii baatee mana haadha sabboontuutti galte. Mana haadha sabboontuutti galtee boqannaan arganne. Hinaafaa waan qabuuf jechaadha jala deemee mana haadha sabboontuu guyyaa meeqa halkaniin dhaqee itti tuttume itti cabsuudhaaf jechaadha. Haadha sabboontuu sanuu sababa mucayyoo tanaa rabbitu baasichaadha. Sababa mucayyoo tanaa haati sabboontuu daa'ima isii sabboontumaayyuu dhabdee turtee jechaadha. Sabboontummaanuu hanga mana barumsaa dhogguu gahan dirasii gahan jechaadha. Hedduu jechaadha. Yaani isin viidiyoon yuutuub irratti argitan muraasa harka dhibba keessa harka takkaayyuu hin taatu. Harka shan hin taatu. Takkaayyuu hin taatu harka takkaayyuu hin taatu. Maaliifi yeroo hunda namaa mijaayetii miti ka'uura namni naannaa jedhu jechaadha viidiyoo kana jechaadha. Fakkeenyaaf yoo akka tasaa balballi banaan jiraate namni viidiyoo kana yaadatu hin jiru jechaadha. Waa hedduu haati sabboontuyyuu waa hedduu rakkatte. Isiin tun waa hedduu rakkatte. Mucaan kun akka waan seeraa ol ta'eetti of laale jechaadha. Namni hunduu seeraa gadi malee seeraa ol namni jiru hin jiru. Namni hunduu seeraa gadi malee seeraa olii miti. Nu garuu seeraa gadi seeraa olii miti jechaadha. Kana hiisisuun isaa kuni rakkuma inni hannuma inni eegalee namni mallaqa faataa waan biraa faataa maal jennaan inni jaartii jalaa ilmoo haatee akka isiin hojii hojjettee
mookaa masruufa daa'imaa jettee kennitu yookaan ammoo daa'ima kana baafachuuf birrii akka isiin kennituuf yaade ta'ee waan yaade isaa fi rabbi qofatu beeka rakkoo guddaa uume rakkoo kana furuuf ammoo anillee halkanii guyyaa akka nama mana kana waliin galu wanni ani isan kadhatin hin jiru wanni isan godhin hin jiru wanni isan kadhatin hin jiru akkasitti isin jedha kanuma kabajamtoota hordoftoota keenya guyyaa har'aa fuunee hidhaa seensinee jirra kana warri gammaddan baga gammaddanii isin jenna mee horumaa galatti koomentii guyyaa har'aa barreessitan guutuu takka takkaan jala deemee waan dubbisuuf jechaadha yaada keessan nu tarreessa yookaan nuuf barreessaa isin jenna mee yoo yaada qabaatte jaaltu warri nagorsaa turtanis galatoomaa ulfaadhaan isin jedha kunoo ajjina dhaqqabamee jira baay'ee gammadeera baay'ee gammachuun natti dhagahameera isinillee naa galatooma naa jiraadha warri biyya biraallee teessanii seerri jiru seeraan qabsiisii naa dawwaltaniillee koomentii naa barreessitaniillee naan jettanii baay'ee galatooma ulfaadha kabajamaan isiniin jedha kun anillee seeraan qabsiisuun dadhabne naam jechuu dide malee yeroo sanatti amma kun rabbi na gargaaree naa mijate ajjin illee mana seeraa galee abdiin illee baay'ee na gargaaraa ture ati sabboontus akkasumatti baay'ee na gargaaraa turte abdii galatoomin siin jedha baay'ee galatoomii naa jiraadhuun siin jedha obboleessa akkana qabaachuuf baay'ee itti gammadan siin jedha naa galatoomii isinillee naa galatooma naa jiraadha naa kabajamaa isiniin jedha. Kana jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya waan dhufneef isiniif fin'ee jirraa yaadni irra deddeebiidhaan isinii kaafnu wayituu hin jiru waa hedduu dubbanne waan ta'eef jechaadha. Gara naan caaltuun illee guyyaa gammachuu tokkoffaati guyyaa gammachuu lammaffaati jedhee yaada malee guyyaa gammachuun tokkoffaa isii ganaafa guyyaan gammachuun tokkoffaa caaltuun seeraan dhibbatti gammaddu guyyaa daa'ima isii harkaan gaatte amma immoo hajji eega hisimnee dhimmi dura irratti hojjetaa turre dhimmi caaltuun yaaddaa fi turte dhimmi ati sabboontuu yaaddaa turte dhimmi namni hunduu yaaddaa ture sun galma ga'ee baga gammaddannoon jettammoo maaliif baga gammaddannoon jettammoo warra jettan galma hin geenye dhugaa isa hidhuun qofti galmaa miti jechaadha isa hidhuun qofti galma lakke galmi keenya guddaan daa'ima isa isiisan irraa fuunee abbaallee ta'u ammaaf daa'imni tun isa filachuu waan hin dandeenyeef jechaadha haati guddisuu qabdi inni numaayyuu erga abbaa ta'ee erga dhalchee jiraate isi asi gargaaru daa'ima tana masruufa kennee isi kennee isiin guddistee yeroo daa'imti of beektu na filattamu isi filatta jechuu qabaa jechaadha akkas godhuu qabaa jechaadha sila akkasi malee dirqiidhaan fudhatee osoo seerumaanuyyuu inni nu kassasee daa'imti jana jala fudhattee deemtee wanti kun jaartiitiyyaa akkana osoo jedhe isiillee seeraaf heeraan innillee gaafachuu danda'a manni murtii daa'ima sanachi dhaabee tanamoo tana filatta jedhee gaafachuu hin danda'a manni murtii jechaadha yoo daa'imni afaanii waan dubbatu taate akka afaanii hin dubbannetti haadhoon biratiisa akka Itoophiyaan beennu biyya kanatti jechaadha. Kana nu daa'ima isaa irraa fudhannee isii kenninee isiin daa'ima isaa tana nama biraatii akka kennituu miti fedhiin kenna. Daa'imti tun rakkoo tokko malee haadha waan qabduuf haadha biratti haa guddattuudha. Yaanni kenna guddaan jechaadha kana kabajamtoota hordoftoota keenya. Ammallee du'aa nu godhuu qabda maaliif akka dhimmi nu yaanne wanti nu yaanne sun galma ga'u wanti nu yaanne daa'imni caaltuu haadha harka deebee akka nagaan guddattu isiinis akka boqannaadhaan nagaan jiraattu barbaadna malee waan biraatiif miti angara kiyyaan yaada hedduu qabu dhusan illee amma yeroo takkaan isinitti fixee isinitti hin fixu ima hambifadha kana kabajamtoota hordoftoota keenya warri viidiyoo kana jaalattan laayik godhaa yaada keessan karaa koomentiitiin nu barreessaa nageenyi rabbii bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Salaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. فوسن ستي